tuni qophii walaloo seenaa gootota Oromooti. Qophii walaloo seenaa gootota Oromoo kan isiniif dhiyeessu obboleessa keessan saayistintii Iskandar Alii Huursooti. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophii keenya kanarraa gubbarratti waa'ee Sheekh Maamar Rashaad Abdulleetti isiniif dhiyeessina. Warri peejii keenya filoo hin godhatin filoo akka godhattan, warri yuutuubii keenya sabaskaraayib sheer laayikii hin godhin sabaskaraayib sheer laayikii akka gootan, warri feesbuukii keenya filoo hin godhatin filoo akka godhattan kabajaan isin gaafanna. Akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina. Erga dhaggeeffattanii fudhattanii sheer laayikii godhuudhaan Oromoota mara gurraa akka buuftan kabajaan isin gaafanna. Tuni qophii walaloo seenaa gootota Oromooti. Yaa afaan Oromoodhaa, afaan saba bal'aa, taarikaa fi seenaa hunda sirraa dhaalla. Seeni seenaa barree ijoollee barsiifnaa, barsiinii hojjannee barsiinii guddannaa. Oromiyaa tiyyaa badhaatuu nassabee, hundeen sirna gadaa sirratti jalqabee, iddoo daawwannoota gaarraniif bineensa, laggeen margi keetis sirra calaqqisa. Himeetu waan fixu baay'ina bineensaa, himeetu waan fixu mukkeen gaara keessaa, karkarroo fi booyyee kan akka gadamsaa, barzaa fi dhedheertuu kan akka ejersaa, sululaaf laggeewwan shimbirroo barartuu, haroowwan badhaatuu daakiyyee yaabbattu. Oromiyaa tiyyaa ati natti hin goomtu jedhee walaleessee ilmaan Oromoodhaa bara dukkanaa san ol ka'ee dammeessee afaan Oromoodhaa reediyoo cabsaa jedhee kan nafxanyaan odeessee reediyoona maqdashoo keessa taa'ee gabbahee dubbatee akka reediyoon cabsine itti agarsiisee kitaaba fura afaan Oromoodhaa ol ka'ee maxxansee Oromiyaa kaabaa, Oromiyaa kibbaa, Oromiyaa bahaa, Oromiyaa dhihaa hundarra facaasee Oromoo baquu gaccabsatte, baquu ol qabsiise. Yaa Sheekh Maamar Rashaad Abdullee, yaa Sheekh Maamar Rashaad Abdullee, odoo sadeemtu kakka keetii kana lamaa sadi deeyse, odoo Oromoonni kakka keetii kana horee hoddommeesse, Oromoo arraamii dhengadda milkeesse. Seenaan Sheekh Maamar Rashaad Abdullee hedduudha, baay'eedha. Himatamteen dhumtu, lakkaawwamteen dhumtu. Hunda waliin ga'uuf yeroon na daangeessaa, mee amma tokkumaa fi laman keessaa isinii fuudhee isiniif dhiyeessa. Galaana Afrikaa, galaana Eeshiyaa gubbarra yaabbatee odoo qurxummii ija isaatiin arkuu bidiruu yaabbatee biyya Eeshiyaa keessa baddaa fi gammoojjii dhagaa boraafatee rakkoo fi gidiraa hunda habbuuqqatee hanga yuunivarsiitii biyya Ijiptiitti yoom haragalfate. Yuunivarsiitii biyya Ijiptii keessatti hayyummaa gonfatee waa'ee saba isaa, waa'ee afaan Oromoodhaa ol ka'ee gaafate. Nuti saba Oromoo bal'aa gaanfa Afrikaati. Afaan keenyan biyya teenya gubbarratti barachuu dadhabnee, nafxanyootaan dhaanamnee, biyyarraa baqannee, biyya ambaa keessatti beekumsa fudhanne.
ijoolleen teenya akka afaan keenya kanaan nu barattu tarii nu hayyamtu laata jedhee yogguu gaafatu daarikteriin yuunivarsiitichaa gaafii ulaagaa guutuu ol ka'ee gaafatee afaan keessan qubee uf barruutiin ijoolleen baratti moo afaan keessan afaanuma dubbiiti yoo qubee uf barruutiin ijoolleen hin baranne afaan keessan ulaagaa yuunivarsiitichaa inuma hin guunne kanaafi heera yuunivarsiitichaatiin illee isiniin hayyamamne jedhee yogguu deebisu ilmi abdulleedhaa ka'ee anaannatee lakkaa wanni sheekh Baqrii Saphaloo kaleessa irratti hojjete waan salphaadhaa miti yoo irratti hojjetan Oromoodhaaf taati jedhee daandii sheekh Baqrii Saphaloo ol ka'ee qabatee murtee afaan Oromoodhaa ol ka'ee murteessee qorannoo bifa saayinsawaadhaan ol ka'ee dhiyeessee qubee afaan Arabaatiin afaan Oromoodhaa ol ka'ee barreessee qubee afaan Arabaatiin afaan Oromoo barreessuun abadan hin taatu qubeen afaan Arabaa afaan Oromootiin nama hin mijjattu qubeen sheekaa bu'aa bayii baay'ee namarraa gaafatti naftanyoonni biyya keessaa A B C D jettee qubee laatiiniitiin ijoollee Oromoodhaa barsiisaatii jirti yooniin qubee sheekaa salphatti irraa dhiisee qubee laatiiniitiin afaan Oromoodhaa ol ka'ee barreesse ilman Oromoodhaa waggaa 100 duubatti tarkaanfatte tarii duratti tarkaanfattee naftanyoota mooti jedhee murtee afaan Oromoodhaa ol ka'ee murteessee hayyuun ilmi abdulleedhaa murtee isaatiif ejjennoo isaa hayyootaaf dhiyeessee qubee sheekh Baqrii Saphaloo bu'aa ba'ii baay'ee keessatti tarkaanfatee bu'aa ba'ii baay'ee keessatti tarkaanfatee biyyarraa baqatee irratti hojjete salphatti irraa dhiisee baa caadaa jedhee ol ka'ee barreessee hegeree Oromiyaadhaa mataa san murtee isii sirriidhaa ol ka'ee murteesse. Sheekh Mahammad Shaaq Abdullee hayyuu afaan Oromooti barreessaa qubee afaan Oromooti abbaa qubee afaan Oromooti abbaa seenaa qubee afaan Oromooti jedhee yogguu hin dubbadhu xiqqootti hin qaanfadhu jecha afaan Arabaa tokko jecha afaan Oromoodhaa miliyoonatti hiikee miliyoonan hiikasaa tarreessa sagaleen kiiloleen sammuudhaaf beekumsaa onnee qabbaneessa namni ani hayyuu afaan Oromooti jedhee ol ka'ee dubbatu akka ilma Abdulleedhaa afaan Oromootiin yogguuttiin dubbatu afaan ambaa irraa xiqqoon liqeeffatu warri qubee afaan Oromoodhaa nuutuu kaleessa barreesse jedhee seenaa dogoggoraa Oromoof dhiyeessu seenaa Sheekh Mahammad Shaaq Abdullee awwaala bobeessu gaafa ilmi Abdulleedhaa yuunivarsiitii biyya Ijiptii keessatti gaafii akkasiisan ol ka'ee gaafatu gaafa ilmi Abdulleedhaa kitaaba buraa afaan Oromoo ol ka'ee maxxansu tarii qilee gabbu'e moo samii ol bahe moo eeysa kute laataa jettee
sirritti gaafannan hin qabu deebisaa olola dharaatti nurratti hafarsa. Sheekh Bakrii Sabaloo hayyuu afaan Oromooti tattaraaraa daandii qabsoo afaan Oromooti abbaa qubee afaan Oromoodhaa kan isa jalqabaati jedhee yogguun dubbadhu itti hin qaanfadhu. Akkuma hayyuun biyya Ingiliz qubee Ingiliziidhaa jallisee barreesse, akkuma hayyuun biyya Arabaa qubee afaan Arabaa jallisee barreesse, akkuma hayyuun biyya Ordoodhaa qubee Ordoodhaa jallisee barreesse, akkuma hayyuun biyya Chaayinaadhaa qubee Chaayinaadhaa jallisee barreesse, qubee afaan Oromoodhaa jallisee barreesse, xurree tattaraaree dhaloota garsiise. Leenca leencawwaniiti gamna gameeyyotaati abukaattoo mirgaati abbaa qabsoo haqaati jettee hin dubbattu yaa ilmaan Oromoodhaa ani goota ani geeyna jettee kaatee ittiin dhaadattu. Sheekh Bakrii Sabaloo irraa dhiiftus ilma Abdullee qoftiidhaafuu itti hin xiqqaattu. Yaa Doktora Jaalalaa, yaa abbaa qubee afaan Oromoodhaa, yaa tattaraartuu daandii qabsoo afaan Oromoodhaa, yaa burqisaa beekumsaa wanni isin kaleessa hojjettan dhaloota arraatis dhaloota birootis hundasaa ni boossa. Dadhabbii hujii teessanii addunyaa gubbaratti takkaa hin arganne Oromoon haqasiif hin baane baay'ee dhamaatanii halkanii fi guyyaa dadhabne osoo hin je'in dhalaaf hojjettanii hujii teessan achitti argadhaa, hujii teessan achitti argadhaa. Caffee jannataatiin marfadhaa mul'adhaa boraatii jannataa mee na boraafadhaa. Barreessee dubbisee kan isiniif dhiyeesse barreessaa kitaaba bilisummaa waliigalaatiif guddina waliigalaa saayinsiitii Iskandar Alii Bu'isooti. Waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa. Horaa bulaa Liibana. Tuni qophii walaloo seenaa gootota Oromooti. Qophii walaloo seenaa gootota Oromoo